Oduun sinitti madaawwattoota keenya jalqabarra mata dureewwan oduu sinitti himuudhaan itti aansuudhaan immoo bal'ina isaattan darbaa odeeffannoo guyyaa kaleessaa baheen pirezidaantiin Faransaa Imaanu'eel Maakiroon haadha manaa isaatiin kabalame haati manaan isaas isa darbattee fuula isaa keessa isa kabalte haati manaan isaa maaliif isa kabalte miidiyaaleen addunyaa dhimma kanarratti maal jechaa jiru gabaasa bal'aa kanan isinitti himutaa oduu keenya kan biraatiin immoo obbo Geetaachoo Raddaa paartii siyaasaa haaraa hundeessuudhaan paartiin siyaasaa haaraan inni hundeesse kunillee boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaatti galmaa'ee eeyyama yeroos argateetu jira. Maqaan paartii siyaasaa haaraa obbo Geetaachoo Raddaatiin hundaa'e kana eenyudha? Dhimmicha irratti gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Haga dhumaatti na waliin tura. Oduu biraatiin ammoo maatiin lammiilee Itoophiyaa 47 biyya Saawud Arabiyaa mana dhaanaa jiran keessatti duutitti murtaa'e gandaa kaasee haga mootummaa federaalaatti iyyachaa jiraachuu isaanii himanii lammiileen Itoophiyaa nama 47 ta'an duutitti murtaa'e kun maaliifin duutitti murtaa'e dhimmi isaanii yeroo ammaa kana haala akkamiirra jira dhimma kanas gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Oduu biraatiin ammoo Itoophiyaan Sudaan Kibbaatiif deeggarsa barbaachisu akka kennitu mirkaneessite itti aansuudhaan immoo oduu gaddaatiin Gaambellaatti haleellaa awutoobisii irratti raawwatame namoota 5 ol ajjeefamanii hedduun madaa'anii akka jiran beekame akkam jirtu daawwattoota keenya oduu keenya guyyaa irraa keessatti dhimmoota nama isiniif kaasee fi kan biroo bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Isin immoo chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu yoo tuqxan guyyaa guyyaatti odeeffannoo akka kanaa yeroo gadhiisnutti durseetu isin qaqqaba. Kanaafuu chaanaalii keenya like, share, subscribe godhaa jennee isin gaafachaarra itti aansuudhaan gara bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin pirezidaantiin Faransaa Imaanu'eel Maakiroon haadha manaa isaatiin rukutame. Pirezidaantiin Faransaa Imaanu'eel Maakiroon xiyyaara keessaa utuu ba'aa jiruuti utuu dhaabbatu ni mul'ata ture. Utuma xiyyaara keessaa gadi bu'uuf jiraniiti haati manaansaa isa darbattee yeroo fuula isaa kabaltu mul'ate. Wayita haati manaansaa isa kabaltu kanattis miidiyaaleen gurguddoon addunyaa kaameraa isaanii qabatanii fuuldura dhaabbatanii waan turaniif taateen achite ta'e kunis waraabamee uummata bira wal ga'e. Ergasiitis dhimmi kun ajandaa guddaa miidiyaa hawaasaa erga ta'eetiin booda namoonni hedduunis dhimma kanarratti haasa'aatii jiru. Wayita rukutame sunittis fuula Imaanu'eel Maakiroon akka mul'atutti yeroo sunitti baay'ee aaruunsaa ni beekama ture. Erga xiyyaararraa bu'eetii booda garuu Imaanu'eel Maakiroon ibsa miidiyaaleedhaaf kenneen akka dubbatetti isin dhumasaa argitan malee jalqaba isaan arginee jedhe. Imaanu'eel Maakiroon akka yaada isaatti anii fi manaan koo xiyyaara keessattis wajjiniin taphachaatii turre anis sooftii ishiitti darbachaatiin ture amma yeroo xiyyaararraa buunus taphumaafidha malee wallollee miti jechuudhaan deebise. Haa ta'u malee yeroo xiyyaararraa bu'aa jiranitti Imaanu'eel Maakiroon haadha manaasaa harkaan qabuuf yeroo harka gara isheetti hiixatullee isheen garuu harkasa qabattee xiyyaararraa bu'uu diduudhaan qophaa isaanii akka bu'anis ni mul'ata. Namoonni hedduun immoo dhimma kanarratti yaada kennaa jiraniin wal dhabdeetu isaan gidduutti uumame malee wanti kun taphaaf miti jechuudhaan qeeqarratti kaasaatii jiru. Wayita taateen kun ta'aa jirutti Imaanu'eel Maakiroon daawwannaaf gara Veetinaam yeroo deemeettidha ture. Taateen kunis kan ta'e Imaanu'eel Maakiroon daawwannaaf gara Veetinaam yeroo deemeettidha ture. Imaanu'eel Maakiroon daawwannaaf gara Veetinaam erga deemeen boodas mootummaa Veetinaam faana hariiroo garaagaraa uumuudhaan dhimmoota hedduu irrattis waliif mallatteessaniiti jiru. Miidiyaaleen addunyaa garuu dhimma daawwannaa Veetinaamis ta'e mallattoo isaa mootummaa Veetinaam faana waliif mallatteessan osoo hin taane dhimma haadha manaa isaatiin kabalamuu kana irratti xiyyeeffachuudhaan pirezidaanticha gaafachaatii ture. Oduu ittaanuun obbo Geetaachoo Raddaa paartii siyaasaa haaraa hundeessuudhaan boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa irraas eeyyama argate. Paartii siyaasaa haaraa hundaa'e kanaafis boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa eeyyama yeroo kan ji'a 3 tajaajilu isaaniif kenne. Maqaan paartii siyaasaa obbo Geetaachoo Raddaatiin hundaa'e kunis Dimokiraasawii Simirat Tigraay yookiin immoo gabaabumatti paartii Simirat jedhamuun kan beekamudha. Yeroo ji'a 3 dhufan kana keessattis paartichi yaa'ii waliigalaa mallatteessuudhaan dhimmoota hedduu irratti marii ni gaggeessas jedhameetu eegama. Marii isaa keessattis ajandaalee siyaasaa paartichaa jijjiiruu akkasumallee sagantaa siyaasaa paartichaa jijjiiruu akkasumallee maqaa paartichaallee jijjiiruun ni danda'amas jedhame. Yeroo ji'a 3 paartichaaf kenname kana keessatti paartichi yoo xinnaatti miseensota nama koonfur mallatteessuudhaan gara boordii filannoo biyyoolessaatti galchuu qabas jedhame. Oduu ittaanuun Gaambellaatti haleellaa awutoobisii irratti raawwatameen namoota 5 ol ajjeefaman hedduunis madaa'uun beekame. Naannoo Gaambellaatti awutoobisii imaltoota 39 fe'ee aanaa diimaarraa gara aanaa goob magaalaa Piiniidoo deemaa ture irratti haleellaa dilbata caamsaa 25 bara 2025 hidhattoonni Muurlee Sudaan Kibbaa irraa dhufan raawwataniin namoonni 5 yoo du'an hedduun madaa'uun isaanii jiraattonni himan. Jiraataan aanichaa nageenya isaaniif sodaachuun maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafate tokko Addis Istaandarditti akka himetti dilbata ganama naannoo sa'aatii 3 irratti hidhattoonni murtee awutoobisii imaltoota irratti dhukaasa bananiin konkolaachisaa dabalatee namoota 5 battalumatti du'uu hime.
Jiraataan kun namoota du'an keessa dubartoonni akka jiran eeruun haleellaa kana baay'ee suukkanneessaadha jechuudhaanis ibse. Itti dabaluudhaanis jiraataan kun akka jedhetti sirna awwaalchaa namoota du'anii guyyuma haleellaan raawwatame kana akka diimaatti raawwatamuu himeera. Jiraataan aanichaa kan biraa adda Istaandard dubbise akka jedhutti otoobisii imaltoota fe'ee nagaan gara magaalaa Piiniidoo imalaa osoo jiru rasaasaan rukutame jechuudhaan haleellaan kun raawwatamuu isaa mirkaneessan. Dhukaasa kana hordofuun konkolaachisaan otoobisii kana battalumatti kan du'e yoo ta'u imaltoota dabalatee walumaa galatti namoonni 5 ol du'aniiru jedhan. Namoota haleellaa kanaan lubbuun isaanii dhabaniin alatti imaltoonni hedduun akka madaa'an eeruudhaan namoonni madaa'an kanneen gara hospitaala waliigalaa Gaambellaa Baarmaadoo ganda 05 geeffamuun yaala argachaa jiraachuu himan. Naannoo kanatti keessumaa hidhattoota murlee Sudaan Kibbaa irraa dhufaniin haleellaan irra deddeebiin akka raawwatamu kan yaadachiisan jiraataan kun yeroo adda addaatti lubbuun namootaa badaa waan jiruuf mootummoota lamaan irraa furmaanni hatattamaa akka kennamus gaafatan. Itti dabaluudhaanis naannoon kun yeroo ammaa to'annoo humnoota nageenyaa federaalaa fi naannoo jala akka jirus ibsaniiru. Haleellaa kana ilaalchisee ibsa koomishiniin poolisii Gaambellaa har'aa caamsaa 26 baaseen otoobisii geejjiba uummata diimaa irraa gara Gaambellaatti imalaa ture dhukaasa irratti banameen lubbuun namaa fi qabeenyaa irratti miidhaan guddaan qaqqabu mirkaneesseera. Akka poolisiin ibsetti otoobisii lakkoofsa gabatee 301170 gaam akka haleellaa hidhattoota murleen raawwataniin konkolaachisaa dabalatee lubbuun namoota 5 darbeera jedhame. Akkasumas namoonni biroo 7 miidhaan cimaa fi salphaan irra ga'e yaala argachaa akka jiranis beeksiseetu jira. Oduuttaanuun Itoophiyaan Sudaan Kibbaaf deeggarsa barbaachisu akka kennitu mirkaneessite. Nagaa fi tasgabbii Sudaan Kibbaa bu'aa biyyoolessaa Itoophiyaan wal qabata waan ta'eef deeggarsa barbaachisu akka kennitu Itoophiyaan beeksiste. Daayirektarri waliigalaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa Ambaasaadar Reedwaan Huseenii fi gorsaan dhimmoota Baafrikaa ministeera muummee obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir Maacharii fi ittaanaa isaanii Beenjaamin Boolmeel waliin mari'atan. Jilli kun ergaa ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad irraa ergames geesseera jedhame. Wayiituma kana marii gaggeessanii nagaa fi tasgabbiin Sudaan Kibbaa bu'aa biyyoolessaa Itoophiyaan waan walitti hidhameef mootummaan Itoophiyaan karaa barbaachisaa ta'e hundaan kan deeggaru ta'uu ibsan. Pirezidaantii Saalvaa Kiirii fi ittaanaan isaanii Itoophiyaan durumaa jalqabdee deeggarsa addaan hin cinne gochaa jiraachuu kaasuun galateeffatan. Deeggarsa kun jabaatee itti fufuu akka qabus gaafachuun isaanii gabaafameetu jira. Jilli kun ergama isaa xumuruunis gara biyyaatti deebi'uunsaa beekameetu jira. Oduu keenya xumuraatiin maatiin lammiilee Itoophiyaa 47 biyya Saawud Arabiyaa mana dhaanaa jiran keessatti duutitti murtaa'e gandaa kaasee aga mootummaa federaalaatti iyyata dhiyeeffachaa turuu himan. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo siyaasaa fi dinagdeetiin biyyaa ba'anii gara biyyoota galoo galaana Edan imalan rakkoolee garaagaraatiif saaxilamuun dararamaa turuu fi lubbuu dhabaa turuun gabaasa yeroo hundaati. Fulbaana bara 2024 irraa kaasee oduun kibba Saawud Arabiyaa magaalaa Naajiraan manadhaa Sijinaal Ammii jedhamu irraa dhagahame oduu lammiilee Itoophiyaa hunda naasee ture. Lammiileen Itoophiyaa 47 daangaa irratti humnoota nageenyaa Saawud Arabiyaatiin baala sammuu namaa hadoochi waliin yeroo garaagaraatti qabamanii hidhaman duutitti murtaa'e. Bara 2024 keessa murtiin du'aa irratti murtaa'uu hordofee namoonni 2 kan maqaan isaanii Muhammad Ahmad Shaaqabii fi Abdallaa Yusuf Elemoo jedhaman kan dhalootaan Oromiyaa Bahaa Harargee ta'an irratti murtiin darbe gaafa fulbaana 25 bara 2024 raawwatamuun ajjeefaman. Caamsaa 20 bara 2025 namoonni 2 kan maqaan isaanii Abdul Salaam Jamaal Muhammadii fi Abdul Samal Naggii Muhammad jedhaman baafamanii murteen du'aa irratti raawwatameetu ture. Caamsaa 21 bara 2025 waaree booda namoota 2 kan maqaan isaanii Badhaasoo Muhammad Jundii dhalataa Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Milkaa'ee ta'ee fi Abdul Qaadir Muhammad Siraaj dhalataa Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'oo ta'e irratti murteen du'aa irratti raawwatameera. Erga murteen kun lammiilee Itoophiyaa kanneen irratti murtaa'e maatiin isaanii gandarraa jalqabuun haga mootummaa federaalaatti ji'oota salgan darbanitti iyyannaa dhiyeeffachaatii turan. Bulchiinsi godina Harargee Bahaa deeggarsa maatii miidhamtootaaf xalayaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaaf fulbaana 20 bara 2017 barreesseen lammiilee kanaaf qaamni dhimmi ilaalu furmaata akka laatuuf gaafateetu ture. Xalayaa kanarratti tarreen maqaa namoota duutitti murtaa'e 47 keessaa 43 tarreeffamee mootummaa naannoo Oromiyaatiifis ergameetu ture. Maatiin hidhamtootaa qajeelcha waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin waajjira ministeera muummeetti damee dhimma komii hawaasaatti ergamuu himan.
Itti gaafatamaan dhimma komii hawaasaa waajjira ministeera muummee namni maqaan isaa Shaawaan Gizaw jedhamu komii isaanii irraa fuudhuu kan himan maatiin hidhamtootaa kun dhimma kana qaamota dhimmi ilaalu kanneen akka waajjira ministeeraa dhimma alaa fi gaafatamaa waajjira ambaasaaddaroota ambaasaadar Siraaj Fageessaa faana torban tokko erga qorataniitii booda murteen kun kan jijjiiramuu danda'uun karaa dippiloomaasii qofaanii kan ammoo ambaasaadar Muktaar Kadir akka irratti hojjetu goona jechuun deebii isaaniif deebisuu himan. Ministeerri muummee Itoophiyaa dhimma kana gidduu yoo seene lubbuun lammiilee kanaa baraaramuu dandeessi kan jedhan maatiin garuu mootummaan rakkoo dippiloomaasii biyyoota lamaan gidduu jiru gaarii waan hin taaneef kana sirreessaa jirraa galaatii qeerraan hordofaa akka jedhaman maatiin himan. Saawud Arabiyaatti ambaasaadar Itoophiyaa Muktaar Kadir dhimma lammiilee Itoophiyaa 47 duuti Saawud Arabiyaa godina Naajiraan keessatti itti murtaa'e hordofaa jiraachuu himaniitu jiru. Murteen du'aa lammiilee kanarratti darbe akka jijjiiramuuf pirezidaantiin Itoophiyaa mootii Saawudiif xalayaa barreessuu kan ibsan ambaasaadar Muktaar Kadir isaanis xalayaa barreessuun kallattiin mooticha dhaqqabsiisuu himan. Murtee kana jijjiiruu kan danda'u mootii Saawud Arabiyaa qofa ta'uu ibsuudhaan mootummaan Itoophiyaa lammiilee kana rakkoo kana keessaa baasuuf hojjechaa jiraachuus ibsan. Egaa daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf isiniif qabadhee dhufee kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraan aga walitti deebinutti nagaadhaan naa tura.